Akkam jirtan hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanalii Basaatii dhuftanii chaanalii kana irratti barnoota garaagaraa isin dabarsina. Isin immoo nu hordofuun hin dagatinaa. Barnoota har'aa keessatti akkaataa moobaayila badittiin barbaaduu dandeenyudha kan wajjin ilaallu. Isin immoo hanga xumuraatti na wajjin tura. Hunda dura immoo Gmailii qabaachuu qabdanii Gmailicha banadhaa. Ergas boodadha akkaataa isaa akka wajjin ilaallu. Mee gara viidichaa taa dabaruu shooruu isintti mul'isi. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. jalqaba irratti Google Chrome banna. Google Chrome banudha. Address barii keessatti Google Device Manager jechuudhaan barbaadanna jechaadha. Google Device Managerin iddoo wanta device yookiin moobaayila keenya ittiin nuuf to'atudha jechaadha. Gaafa account Gmail qabaanne jechuudha moobaayilicha. Gaafa barbaannu fuula jalqabaatti find my device kan jedhuufa isa irra click goona jechaadha. You click ergoon immoo fuula Google Find My Device jedhu kanatti nuuf ba'a jechaadha. Fakkeenyaaf moobaayila keenya login godhee jira. Moobaayila kana barbaadaa jira jechaadha. Connecting to device dha. Karatti erga gargaaratti immoo kaartaa irratti iddoo moobaayiliin keessatti argamudha. Kanaaf barbaadeen itti agarsiisu jechaadha. Iddoo moobaayilicha jiru location isaatti maal barlaa akkasumas gosa networkii itti hidhamee jiru. Chargii fakkeenyaaf iddoo moobaayilii kee jiru kun bakka argamee jira Shaashamannee jira. Shaashamannee irratti fakkeenyaaf location moobaayiliin kee bakka ammaan yeroo viidiyoo kana hojjetutti fayyadamaa jiru jechuudha. Haala isin gara mirgaan harka bitaa harka jiru play sound secure device kan jedhu wantoota moobaayilii keenya ittiin to'annu jechuudha. Kan jalqaba play sound jedhu moobaayiliin keenya silent irra jiraate yookiin bakka nun dhageenya jiraate sagalee tuquudhaan sagalee dhiisnaa jira. Fakkeenyaaf haala kanaan jechaadha. Yoo gaafa play sound yookiin sagaleen dhiite jechuudha moobaayiliin keenya haala ammaa kanaan fakkeenya moobaayilii keenya rakkan dhiisee jechuudha. Fakkeenyaaf isa haala saniin moobaayilii goona jechaadha. Moobaayilii keenya dhiisisna yoo moobaayiliin keenya bakka jiraate jechaadha. Fakkeenyaaf play sound irra gaafatun fuula kanaatiin moobaayiliin keenya connecting ta'uusaa connect quunnamuudhaaf yaalaa jira jechuudha. Erga booda immoo iddootti haala barreeffamti device stop ringing jedha. Haala san yoo moobaayila hin cufne kun immoo secure device jedhuun moobaayiliin jalaa bultu cufuu barbaanne jechaadha. Cufnee jirra cufuudhaan namni argata moobaayilii keenya yoo banu moobaayila keenya irratti ergaan itti mul'ata. Ergaan mul'atu immoo maal jedha moobaayilii keenya nu jalaa baduusaa akkasumas bilbilaa kan akka nu deebisin jennee na barbaanne yookiin ergaa barbaanne kaawwanne. Fakkeenyaaf bilbilli kun nu jalaa badee jira lakkoofsa kanarra nu dawwalan bilbilaa yookiin ammoo bichi beenyaa gatii beenyaa keessanis ni qabata. Waan musliitti tole ergaa achirra kaa'uudhaan moobaayilii keenya cufuu dandeenya. Hanga moobaayilii keenya cufunutti nubbaan asii bannutti namni tokko banuu hin danda'u jechuudha. Ergas booda recovery message kan jedhu haala saniidha. Wantoota akkasii itti barreessina. Fakkeenyaaf bilbilli kun nu jalaa badee jira maaloonaaf deebisaa jedhee barreessu jira. Ergas booda immoo lakkoofsa irratti naa bilbilaniidhaan kan itti barreessu. Fakkeenyaaf awwaarimmaa kiyyaan lakkoofsonni fakkeenyaaf gabaadhu toll free numbers kan jedhamu fakkeenyaaf akka biyya keessa 994 yookiin 911 kunneen ta'u lakkoofsuma guutuu barreessanii duwwaa 9 jechuudha. Erga barreessanii booda bilbilli haala ammaa kanaan haala suuraa argitan kanaan cufamaa jechuudha. Irris device kan jedhamu immoo faayilota moobaayila irra jiran baay'ee sensitive gaafatan irrees gochuudhaan balleessinaa jechuudha. Haala saniidhaan kan moobaayilii keenya balaa bade ittiin to'achuu dandeenya. Waan fakkeenyaaf bilbila kiyya cufuutti jira yoo cufame maal akka fakkaatu akka suuraa duratti irratti argisiisan haala saniin cufama jechuudha. Amma cufeen jira fakkeenyaaf cufee jira moobaayila ammaa itti fayyadamaa kan jechaadha. Haala suuraa argitan kanaan cufamaa waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoo biraan qabadhee dhufaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Ammoo sin jaalladha.